Haroo harayaabata amarri waraabbata wulleetti gadaadata wulleen katabaa qabdi sunuu ajabaa rabbii hassoon kaarree luugu harreen sun jalaa duute hassoo mogoleen buute eenna gaafa ijoollee ammanuu waraabbachuu jira jaraa miti saahibaafillee hassoodhaan qaba hoggaa anaa kana juura qalbiin cabtu asumaan hassoon dhiifama jechaa sii miti hassoo durii zabana durii bakar waareefaan gaafa calii calanqoon lolaa deeman asii bishaan gussa waraabbatanii ittiin waddaachaanis dhugaa ittiin dhiqachaa olii tana ta'anii asii waleeganii warra gara mul'ataatii dhufuu fi kajala kanaa ol dhufu jidduu asirraa fe'atanii gara calanqoo deemaa turan hassoon basaasa ture gaafas mililikiif basaasa akka nama bishaan kana waraabbatu dhufee harree fe'atee deema asii bishaan waraabbatee harree irra guurratee deema inni bishaan waraabbachuuf osoo hin taane ayilitti isaan basaasuudhaaf deema waan akkasiiti gaafa hassoo harreen jalaa duutu akkana jaaniin maalummaa hassoo himuu turaniin banan saniif amma yaadannoodha walaloodhaan akkana lafa kaayanii nu hambisan nulleen gaafa ijoollee kas jechaa guddanne eega guddanne booda hiikaa isii barreen baanu salaamtaas hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jaallan kiyya qaqqaaliif gaggaarii warri bahaa kadhihaa kakaabaa kakibbaa kakeessaala teessanii nu daawwachaa jirtan nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatu isiniin jechaa bakki itti argamnu tun magaalaa Laangee haroo harayaa bataa gubbatti argamna haroo tanaa fi magaalaa Laangee walitti dhaabbatan harti tun guddoo akkuma gartan kanatti ilaa gama sanii dhaabbatti asiin akkana midhaan namaa keessa kuttee jirti asiinillee magaalaa wajjii wal tuyxee jirti alhamdulillah egaa rabbiin tolli isaa guddaadha ni'imaan isaa hedduudha ni'imaalee isaa rabbiin nurra dhangalaasee fi tola ittiin nutti oole keessaa takka bishaan kana gara tokkoon bishaan niqmaadha gara tokkoon ni'imaadha gaafa sirra kutee yoo wasanaa sibbe niqmaadha ta'a yoo ammoo daangatti yookaan ulikin rabbiin sii kan ni'imaadha alhamdulillah roobni baranaa waan nama ajaa'ibsiisu guutuu biyya teenyaa osoo bakka takka hin dhiisin yoo moggaa bakka takka akka carraa taate malee akkuma waliigalaattuu rooba ajaa'ibaan nu roobaa jira rooba yoo kanumatti itti fufee baraadinallee lafa qabsiisu nu roobaa jiran baana alhamdulillah harti nu duuba gartan tun hawaasni keenya bakka tanaa bona qamadiitti facaafata dinnichaatti dhaabbata shunkurtaatti dhaabbata jimaallee ni obaafata wantoota garagaraatti hojjetachuu danda'a bishaan guddaa kana qabaachuun ni maadha bishaan jechuun gabaabsinee tola isaa yoo himne waan yoo jiraatte akka waa hundarra rakishaa ta'ee dhabamte waa hundarra gaalii jechuudha si galte nyaata isaan malee hin godhattu uffata isaan malee hin miiccattu mana isaan malee hin jaarrattu isaan malee yoo isa dhugu baatte amma namni nyaata dhiisee jiraachuu ni danda'a lagannaa guyyaa 20 guyyaa 30 baatii takka sanii ol godhuu dandeessa ta nyaata ta bishaanii guyyaa 2 godhuu hin dandeessu siif galame lagannaa bishaanii godhuu hin dandeessu inuma namni bishaan dhabee jiraachuu hin danda'u waan yoo jiraatte rakishaa ta'ee dhabamte qaalii waan namni isiirraa duroomee jiraachuu hin dandeenye hatta jireenyi nuti jiraannu guutuun bishaanitti haajama yoo manaan jaaradhette simirtoo isaan jiifatta simirtoo sanillee isaan deebitee obaafta simirtoo si facaatellee isumaan firraadhii ta'a keeysaa nuti muslimni salaata hundaaf isatti haajamna ammas yoo mana fincaanii seente isaan seenta yoo gabbaate isaan waddaatta salaata isaan salaatta masjida isaan jaarratta bakka masjidaa san deeytee salaatuudhaaf isaan qaama dhiqatta uffanni osirra najifame isaan xaaratta waa hunda isaan tolfattaan baanu nyaata isaan malee godhata hatta wanni homaa naman gaafanne takkanuma laaftuun namaa bilchaatu mixaayisuu isaan malee bilchaatu si galte wannummaan takka ta bishaanirraa duroomtee yookaan bishaanirraa if dandeenye jiraachuu ni dandeenya yookaan bishaanirraa if dandeenye nyaata kana godhachuu ni dandeenya nyaanni jaamu tokkollee hin jiruun baana jechuudha gubbaa waa hundaaf bishaanitti uumamna rabbiin guddaa haajamna rabbiin guddaan subhaana wa ta'aalaa waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayy waa hunda bishaanirraa uumne jaa waa hunda hatta aadam gaafamu biyyee qofarraa uumne rabbiin subhaana wa ta'aalaa biyyee san bishaaniin jiisee horofa jiidhe san biyyee jiidhe san aduutti baasee qilleensa keessa baasee goggoysee sanirraa rabbiin aadam uume anaa fi isinii kan ammoo bishaanumarraan uume duraanuu bishaanirraan uume maniyyii lama walit dhuferraa nama godheen uumeen baana beeyladaa bishaanirraa uumu jira biqiltuu tana citaan kun bona hin jiru bishaaniin magarsi lafaa waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin jechuun mukkeen agarru kana guutuu bishaaniin jiraachise rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wahuma dachii gubbaatti rattu tamuuta bishaanirraa duroomtee jiraatu takka hin jirtuun baana namni bishaaniin jiraata beeyladaan bishaaniin jiraatti bineensonni gaaraa bishaaniin jiraatan mukkeen gaaraa ka ooyiruu ka qe'ee ka hundi bishaaniin jiraatan wanni hundi bishaaniin jiraatti bishaanuma kana gaafa garii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hikmaa isaatiif nabiyyallaa Yunus fayyaadan nagaafgaas gubbaa jirru nabiyyallaa Yunusiin amata 32 moo akkas ummata isaa daawaatti godhee gara diinii yaamee nama lama malee jalaa didanii gaafa namatti amanu dhabu qixaata rabbiitti kadhate rabbiin dafee ummata qixaatuu fi dhabnaan aaree gandarraa baafate osoo karaa deemuu akka carraa dooniin deemuu diddee ummanni nama gaarii janiituma isaa haala tolu agarraan namni kun nama rabbii fakkaata janii fuudhan aboo sheeka fakkaata namichi kun akumatti haalli isaa bareedaadha janii fuudhanii gaafa walakkaa baharaa ga'an dooniin deemuu ni diddee jechuudha as qaban ichi qaban diddee dooniin nama dilii qabuutuun nu seenee jira nama kana of keessaa baafne malee abadan dooniin tun hin deemtuu jangaa boodarra hayyee nama san hin beeynu hixaa muraa namni hixaan irra buute haa darbamu janii mire
hixaan irra buute waan namichi kun nama gaarii inni duraanuu fuune nama gaarii kana bishaan ittiin darbinu bishaan ittiin darbinu jedhanii ammaas hixaa irra deebi'an ammallee hixaan isuma abbaa ammallee irra deebi'an ammallee isuma abbaa duboo eega firraana darbaa jeenii darbame booda nabi Yunusiin bishaaniin liqimfamee qurxummiin liqimfamee achi keessaaf yaadatee laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin yaa rabbi teegaan gabbaramaan si malee hin jiru anaatu if miidhee naa dirmadhu gaafachuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qurxummii irraa mogga baasee qurxummiin firraa darbiteen baana malee osoon du'in osoo humaan tahin namni bar garaa qurxummii seenuu miti bishaan kana keessa gallimtee daqiiqaa lama taa'uu dandeessu daqiiqaa 10 taa'uu dandeessu ni duutaan baana yoo hafuura harka qilleensa argachuu baatte garuu inni garaa qurxummii keessa taa'eeti bishaan keessa taa'ee kan du'in hikmaa rabbii laa dandeettiisa waan dandeettii rabbii nama barsiisurraa nabi Yunus bishaaniin liqimfamee hin duune qurxummiin liqimfamee hin duune dukkana halkanii garaa qurxummii dukkana bishaanii keessa taa'ee laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin nabaas illee jenne bara yaa rabbi haqaan gabbaramaan si malee hin jiru ananumaatu lubbuu tiyyeef miidhe gaafanni jiru ahaa badiisaa beekatee jira jeen rabbiin bishaan keessaa baasee qurxummii mogga firraa dabarsite firraa darbite ummanni isaa kan inni dhiisee biraa deeme san rabbiin azaabatti fidee azaabni gaafa gubbaa rarra'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa oriyanii khabirootii isaanii dhaqanii aboo dafaa Yunus fannuu dhagaa jedhanii bar biyyaa boosaatu kufan qabani isa manaa dhabanii khabirootii jirtu gaafa gaafatan beeyladaas baasaa ijoollees baasaa dafaa rabbi kadhaa baldii balleessitanii jirtan badii san irraa dafaa ta'uu badhaa gaafa janiin yaa rabbi nuun fitanii nu dhiisa rumaan tana janii hoggaa rabbi waywaatan rabbiin azaaba san irraa kaase ummanni azaabni dhufee irraa deebi'e ummata Yunus malee hin jiru jaami rabbiin quraana keessatti ummata Yunus azaabni gubbaa rarree irraa deebi'e gaafa ummata isaa azaabni dhufee irraa deebi'e kan hunda Yunus quban qabula hidha jira fiifu amma bar nama qoogee garaadachi jalatti hidhanii bar dukkana keessatti hidhanii bar mana dukkanaa kana eenyu duree gale na rabbii duree gale laa gabricha isaa akkaan jaalatu nabiyyicha isaa akkaan jaalatu gaafanni obsa dhabee sabrii dhabee fiigee ija rabbiitiin malee gandarraa baafatu rabbiin maal godhe bishaan keessa darbe qurxummii liqimsi jeen mana hidhaallee bar dachii jala giraawwanti itti hidhamee jechuudha si galtee bishaan kun gubbaa yoo jenne garaan qurxummii jala tarraa gadii sanitti hidhamee jechuudha dukkana keessa eega buusan booda ammallee tabiraa keessa gabbuusanii hidhanii baanan si galtee eegachi keessa sirraa'ee booda mana amala sirree isaatii bee nagaan ganda deebi'een baana rabbiin akka fedhu dalaga bishaan Yunus hin ajjeesin ka qurxummii liqimfameen ajjeesin kanaatu fir'aawnaan gaafa dhaadatu wahaadhihi al-anhaaru tajrii taatii afalaa tubsiruun abuu ambar mootii alaysa lii mulku misra jaabar mootummaa misraatii yaan beeytanii kun olaggeen kunis foogiitii jala yaa tun foogiitii kun bishaan jala yaa jannata keessa jira qaban akka yaada isaatti jannata jala bishaanii yaa dhageenyaan foogii isaa jalallee bishaan yaasee bir kunoo bishaanii jala yaa nagartanii osoo jiru bishaanuma sanii darbamee bishaan inni dur na jala yaaju mataa gubbaatti gaddachee fir'aawn ajjeeseen baana rabbii baniin Israa'elitti amantetti amane osoo jiru al'aan wagad asayta qablu jedhin duraan diddee irraa amantaa yaa hoolaa jedhin hoolaan guyyaa qalan samii harkaame arra samii gartaa jedhini bishaan keessa gaddeebisanii du'een baana حكمة ربي را وهي يونس ربي وان دبت لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أصو دران هريرون وجه باتشو باتي أصو نجينو في سجد دران جراتشو باتي أصو درن كل ليس ترو باتي أرق هنگا قويا كياما غراغرتو مي خيسة تاجي وان دران ربي وجه هريرو كبوف جاتشا وان ربي را گوجو جارده جروف جاتشا ربي بشان سن كيسا إسا باسي غراغرتو مي خيسة أصو نجيسين باس حكمة فرعون دران ربي وجه هريرون كبو أنا ربكم الأعلى جامتي أكذا جابر ما لكم من إله غيري جامي أنا مالي ربي براهن كبدن جامي مدن أكذا تاتو إفباسي قاتو أنا ربي التاجر ربين الراوسي رفتي أمو إفيادته آمنتو أبو أمانية تنجر إيسا بنين إسرائيل تيمانت سنتيجي غافني يو آلان وقد أسيتا قبلو دران تدير رامن تايا هولا أكذا بشاني قد ديبي سنين بانا مال الرابر أننان يو ربي خينيا جي غافنا جيا جراني تعرف إلى الله في الرخاي يعرفك في الشدة غافنا جيا ربي ربي كمنان غافر أكو ربي سبيخ gaafa balloo keessa jirtu rabbi wallaalti gaafa rakkadhee rabbi beekennaan aalaana siin janiin baana kun fir'aawn hasan aalaana wagada sayta qablu suman janiin baana duraan diddee irraa amantaa'ii dirqama maal godhuu qabna osoo nagee qabnu amanuu qabna rabbii keenyatti goojjoo rabbi biratti osoo nagee qabnu jaarrachuudha qabnaa jechuu kiyya gara biraati wanni irraa barannu ambiyoonni rabbi osoo hanga manka qaban amata 30 wahi daawaa godhe nama lama malee dhabuu jechuun dubbii laaftu dhamuja ara namni amata 3 daawaa godhe osoo namni kumaatamaan jala deemu obsa dhabee biraa deemu yoo kafe duraa dhabeen baana Yunus garuu amata 30 wahi taa'eeti nama lama malee namatti amanu dhabee rakkatee cinqatee eega uzurii fixatee booda deeme rabbiitu deeme injiini malee ansiin hin jennee maa deemtaa irratti garaa qurxummii dabarseen baana bishaan keessa kuchiisee garaa qurxummii dachii jalatti deem baana Yunus rabbiin nama isaa qixaada irraan tursiisu dafee sirreeffachuudhaaf dha فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ها خرد ديبني في ملي ميدو فيمت أكسي مشي سادم كي نجا دي فما أنا مدبي قدرت جنا جرتا أرالي سيلان نه ويونس في تفرعون فورين ونكته أما غرا خيسن دي بيسيتين جرا الحمد لله بشانغو برا بجو جرا في دوبله كوبا كباچاتو أكيد دينكون نه أكسيت كاري كوبا دي بني جني ندر بين انتاتو
akkasiif quba gabaachaa haasawaa jechuuf hin jee tafaddalu salaamtaa jaanii bulayyan geessaniin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بليان كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسيتي ربي سبحانه وتعالى كتاب سابر إذا كيسو قد بتو أكيجو وأما بنعمة ربك فحدثي سنماف بكتنا دفنه نيما ربين تلازر أولنا بوامد ربين أوديسي نوفن أوديسي bishaan laaltanii gartaan kun ni'imaa gurguddoodha jechuudha. Bakki tunis iddoo seena qabeetti iddoo abbaan jaarraa abbaa gadaafaati. Akaakuu bakar waareefaan laga kana keessatti waan ajaa'ibaa akkuma seenaa irra beeytan san amma seenaa sanii muundeemu dalaganii lafti tun bishaaniin guutamtuudha. Yeroo garii bishaan irraa deema yeroo garii bishaan dhufa. Amma kunoo bakki amma itti argamnu kun gandaa magaalaa Laangee gandaa aalima guddaadha. Ganda Sheekh Tawfiq mana sheekhaa jala bishaan gartee ammallee achi jala jira. Daawwattoonni gartee ammallee daawwataa jirtan. Xullaamni gartee ammallee bakka tana dhufuus warra rabbiin carraa tolchee bakka tana gartee ammallee dhufa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee bishaanii waggaa dubbatu quraana keessa rabbiin bakka hedduu gartee ammallee dubbatee jira. Waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin afalaa yu'minuun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Waa hunda gartee ammallee bishaan irraa uumnee jira. Bishaan kun waa lama of keessaa qaba. Bishaan kun waraana rabbiiti gama tokkoon. Gama tokkoon gartee ammallee tumsa muumintootaati. Rabbiin gartee ammallee Fir'aawna ittiin halaakeeti. Ummata Nabiyyallaa Muusaadha amane bishaanuma kanaan tumseef. Nabiyyallaa Nuuhin amata 950 yaamee waggaa ummanni qaalii isaa godhuu didee rabbiin bishaaniin tumseef jechuudha. Innahu jundun min junuudillaahi. Bishaan kun waraana rabbii gartee ammallee guddaadha jechuudha. Gara kaaniin rahmata. Saniif rabbiin gartee ammallee bakka hedduu deddeebisee quraana keessatti bakka gartee 70 oli gartee rabbiin quraana keessa bishaan dubbatee jira. Rabbiin bishaan bareedaa kana abbaay laffaatiin maletti abbaay biyyi qabeenya guddaa tokko itti baasanii itti lafuu jiran rabbiin laffaatiin malee uummata keenya bishaan kana keenya warra ni'imaan tursiifatullee rabbiin waa godhu jechaadha. Abbaa hedduu hidhuu itti lafuu jiran kana ramaanuma gartee ammallee hidhee bakka tana kaa'ee magaalaa tanaafis bishaan kun faayidaa guddaa gartee ammallee buusu jira. Keessaa'uu nama bakka tana waa baratuuf deemuuf namni barataa bishaan gartee ammallee haajama. Akkuma gartee uummanni tolfatee gubbaadhaatti itti fayyadamu sanitti rabbiin majlisa ilmii guddaa jala gartee ammallee bishaan kana kaa'ee bishaan kun asirraa lafti majlisaa yoo guddate ustaaza hanqamta akka fagaata. Gama kanaan majlisni bishaan bira jira. As mitira 300 bakka mana sheekhaa irraa mitira 300 bakka tanarraa gartee ammallee argamna obboleeyyan kiyya nama hedduun na bira jira. Gama isaaniitiin isin dabarsa. Maashaallah Sheekh Saadam keenya galatooma ulfaadha. Sheekota keenyaafillee carraan ilaanna. Waa hedduu nu yaadachiiftanii. Akkuma isin kaaftan bishaan uummata Nabi Nuuhii gaafa isaan qaalii isaanii didan rabbiin doonii tolfadhu jeeni durri nama doonii tolchee Nabi Nuuhii beeyta Nabiyyallaa Nuuhi amma doonii waan faranjiin tolchite saa namni keenya faranjii dura Nabi Nuuhii tolche wanni hundi wanni irra dalagu jira wooma rabbiin dalagee bar dachii jalan nama heduu tanallee rabbi marra laallatanii baana heduma reefu nuti haasuu isan irraa ta'inu san irraa rabbiin ammoo nama saayidha malee dachii jalan nama hundanii dhu nama kaan irraa gabaabsate fi akka firaa'uun hasan kasaa ammoo sirreeffachuu fidaan baana asitti illee nama firdiin du'aatti godhamtu numa jeessanii kasirreessuu deemanii danii baana akkasitti uummata Nabi Nuuhii gaafa isaan qaalii isaa didan ilmi abbaan irraa hamtuma Nabi Nuuhii dhagaya innillee ilmoo isaatii sanuma dhaama hammeenyuma isaanii malee gaariin gaafa dhabamte amanuu didanii jallina keessa wasan aboon isaanii gaafa daangaa tarkaanfate rabbiin doonii tolfadhu jeeni Nabi Nuuhiin doonii tolfate isaa doonii tolchu jiru bar itti qoblaa bira deeman hamaal dalagu jira kiyyaan janiin ijoolleen dhagaan darbatti jaarsa maraataa mukoolii dadhabu tokko janiin si galtee rabbiin ammoo daleeysisee wasna ilfulka bi'aayunina wa wahyina beeyisa rabbiin itti godheen dandeeytii rabbiin isaa laateen waan san dalagee waan silaa amane guutuu chirra guurratee warra kaan lafa dhiisee hattaa ilma isaallee jaartii isaallee isaa warra halaakame keessa jiran jaartiin isaatis hin amanne daraba allaahu masala lilladhiina kafaru imra'ata nuuh jaartiin nuuhi nama qaalii rabbii didee rabbi kafruudhaan nabiyyicha jala jiraachaa turteedha akkuma jaartii luut jechuu rabbiin jaartii Firaa'uuna amansiisee jaartii Nabi Nuuhii kafarsiise dalagaan rabbii jabdummas wal jajuu fi wali kobluu fi qishnaa wali godhuu fi tuuluu sin taatu imaana rabbiin namaa kan
rabbiin imaana jaartii nuu hidhoorkatee taalkanii guyyaa jaarsii siidhaa daawaa godhu taalkanii guyyaa jaarsii siidhaa karaa diin nama yaamu jaartii Firaa'uuna tarbummaa isaa jaarsii siidhaa labsatu ta jaarsii siidhaa rabbiin tokko jechuudhaaf nama fixu rabbiin imaana kanneef dalagaan rabbii tun barbaadu ajaa'ibaati jira gallaaluu feeti malee matan hunda keessa hiikimu ajaa'ibaa jiran baana jaartii Firaa'uunaati imaana kanneen tana biluutu dhoorkatee tana binuu hidhoorkatee bishaan san keessatti alaakamte inna binii min ahlii yaa rabbii xiyyal makiyya faallaa warra alaakamu kana keessatti alaakamuu na duraa deemaa barjee garagalee gara waa dhale dadhabatee gaafanni laalu innahu leeysa min ahlika jeen rabbiin ilma keetii mi kuni dhiisi jen falaa tas'alni maa leeysa laka bihi ilm waan hin beekne nan gaafatini nan kadhatini if dura malee if duba laalin jen famdu heeysu tumaruun haruma deemaa isiniin jenne if dura deemaa malee gara gaggaltanii ka waa takka laalle kun ilma keetii mi jeeni ilmi isaalleen sa'aawi ilaa jabali yaasimuni min almaa yaa bunayya arkab macanaa yaa ilma kiyya alaakamuuf deemtaa koon wajji yaabadhu jennaan abbaa kiyyan gaara san gubbattiin ol baha deem jeella gaara ganda biyyoo kana fakkaataa gaari san sa'aawi ilaa jabali yaasimuni min almaa am gaara bishaan irraa natii surrattiin ol baha deemaa firraa isin nagee jen laa aasima liyawma min amrillaahi arra bakka feete hortu feetu minaaraa masjidaa hori feetu sibiila teelee kan ol bahi feetu gaara gubbaa hori amrii rabbii duraa bakkitti baan takkan jirtu hojjannan huma abbaa kiyyan gaaraan koraa deemaa jee jalaa dide osoo mana fijjaaru osoo fijjaaru chuma keessa bishaan jalala ol ba'e bishaan samii gad faca'a dachii ol faca'a dachiin rabbii bishaanii daaraa kutee warra nuu hitte manuu dide nuu hifaan nagayaan doonii isaanii yaabbatanii baaniin baana Muusaalleen yaa Muusaa innaa lamudrakuuna arra qabamnee meeqam taana jedhin laal magaalaan geetana fakkaatu ganti Firaa'uun afaan irraa ziyaan sun akkanuma bar xarafuma kana bar isaanii xarafa kana jiru Firaa'uun achii kana masjiida sanii as deemu laa yaa Muusaa innaa lamudrakuuna arra dhumne nu duraan bahari nu duubaan aduwwiin as deemu jira meeqam keenya taana suma balaa tan hundanu buuseen itti beek lubbuun odoo si jalaa hubaannee kana taana numette yaa Muusaa qabamnee kam taane nan inna ma'iya rabbii sayhaadiin jeeni bar rabbii kiyyaan nu wajji jira karaa bahanuuf godhaa waa takka yaadin adiisaa jen yeruma inna ma'iya rabbii juun kana isaan rabbii kanaaf rabbitti hin beekan jarri gosummaaf jalaa jira garin roorroo Firaa'uunaa dadhabatanii jechuu kiyya silaa rabbii keenyaan nu wajji jira umaa yaadinaa jaanimi rabbii keenya hojii garii rabbii isaanii Firaa'uuna beekaa mire akka biraati waan ta'eef rabbii kiyyaan nu wajji jira umaa yaadinaa jeeni idrib bi'asaa kalbaa harrama jeen rabbiinis furmaanni isaa way fagoo jira dhiyoodha dhayi ulee teetiin baara hoggaa jubaar samii keessa ol keetuma karaan bahee fi seenaa deemaa jen asitti gadhiisanii gamaan ba'an Muusaan faan Firaa'uuna faan wayita dhufanii ilaa dhumatti itti dhuman bishaan samii gubbaatti gaddeebi'ee halaakeen baana sheeka keenyaan nu yaadachiise rabbi jazaa kafaluufi Muusaa bishaaniin tumsee fi gama ceesisee Firaa'uuna faa bishaaniin halaake ummata nabii Nuuhii faa bishaaniin halaake warra qaalii rabbii dide bishaaniin halaakaa ture rabbiin bishaan gar tokkoon halaaka waraana rabbiiti gar tokkoon rahmata nuti halaakaa osoo hin taane rahmata rabbiin waa godhu jecha sheeka keenya shee ramadaanii dabarsina shee Saadaa min galatoomu jecha isinmee maal jettan بسم الله الحمد لله وحده والصلاة الله وسلام الله على من لا نبي بعده وبعد وبليين كان يرد صوت خنيا كان بيدا دنيا تركمتن حمد غسن كان زيرو في خم بيعدد خزيرتن سلام الله عليكم ورحمة وبركاته ما شاء الله شيء كان يندرو هاسوني بتاني يعني قايون تاتي اسم مكان دوغو تبيون تو يقول مره كاسيتي ما شاء الله هاسوني واي بشاير راتا كان بيمنه وانا كيبو تو كان بشفران كيبو يعني بيتا كاسيتي بكادي تاتي تربي تنمار غادي تربي غادي تنمار خجبه تاتي الدنيا ربك غويا توكو مالي ادونا غرين غويا توكو مالي الدنيا ربي مدنرا بك غويا تكبيچا ودركت نابي خانجان سنة ديبسني كومنتي جلتي سني لوني الدنيا ربك غويا تكمله الدنيا ربك غويا تكمله غنيا كنا جا خلت يانسي بريان كني سي وري اردفا جرتن كان بيجا هم دغزيتن ربي سنامل كيسو ربي يا دام مراد خسين سني اغوتون جاني اني دعاء امته خنيا بغده كان حاجه ما رغويا نرا ويا جمتاتي ويا جمعاتي akasi guyyaa irraa nyirte dummee sala Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi du'a illee keessee dummee fadhadha guyyaan jimmaa guyyaan zaan jabduun keessa jirtu kitaaba Abi Daawud keessatti fadiilatu yawmil jumu'aa jedhi baabu fadiilati yawmil jumu'aa jedhi kitaaba Abi Daawud mujallada duraa keessatti ni jiran baan caalamee guyyaa jimmataati fi kan halkan jimmataa jedhi kitaaba Abi Daawud keessa jira guyyaan irraa guyyaa jabaadha ni'maa rabbi eegaa suni booda itti du'aa jabee fadhadha halkan isaati wajjiniin halkan eda'u kunnaanaa fi guyyaa irraadha itti jabaadhaan jaa rabbi sinaamli keessu guyyaa irraatiin kan nu hafe amata dheeraa rabbi nu hafuun jaa biitii nuti keessatti argamnus kun akkuma reebanne biyyoodhaan gahee keessatti argamna majlisa keenya guddaa majlisa Sheekh Mahamad Tawfiq biratti argamna ollaa san jirra hundi keessanuu ani haasawaa dheerisuun beeku asumattiin seeraadhaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maashaa Allah sheekota keenya nama kaan rabbiin afaanirra kaa'aa fi kaan ammoo harkarra kaa'aa fi warri hojiidhaa hedduu haasoo hin danda'u isin warra hojiiti
ammas bakka namni jiru malee nama beeku sheezaadam akkasii akkasii yaa kana mana agarre haasawaa warra hin beekne jira nuti amma namni jiraatus jiraachuu baatus akka lachuutu nuti horgeen nuuf seena ni jiraani beekna waan ta'eef asillee amma ijoollee tan harkee hangana haasee malee hangana ijoollee tan harkee haasoo jira malee hin seenuuf hin baane torgeen akkasii guyyaan kun guyyaa jabaadha guyyaa caalmee qabu guyyaan jummaadha afdalu yawmin tatlu'u fihi shams guyyaa caalaa aduun keessa baatudha guyyaa kana keessatti fa'aaktiru alayya salaata fi jannabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi salawaata kanarra heddumeessaa jan asuman salawaata buusaa isiniin jenna baarakallahu fiikum keessa wayis walii himaatuma salawaatas buusaa dalagachaa deemna man salla alayya salaata waahidatan sallallahu alayhi fi ashra takka yoon irra buuftan kudhan rabbiin isin irra buusaa jan takka taatee ol baatee kudhan taatee gaddachaati naggada tirfiin isaa isarra guddoo jechuu kanaaf salawaata buusuun dagatinaa salawaata buusaa biratti isiniin jecha inshallah rabbiin gaa hunda keenyaahu warra hanga addunyaa kana gubbaa jiraatu akkuma bishaan kanaatti biyyaa faayidaa qabu lafaafillee namaafillee nafaafillee faayidaa qabu rabbiin waa godhu bishaan waa hunda fayyada beeyladaan tun isa dhuyitee jiraatti kawucuun duraa hora fooyitelleen kamiillee hora faayilleen isa dhiqata kawaa jaarratulleen isaan jaarrata akkuma reefu jenne kan nyaata bilcheeffatulleen isaan bilcheeffata kaanilleen muka goggoge isa obaafatee isaan jiifata kaan dachii goggoyde isa obaafatee isaan jiifata faayidaa qabaan baana bakka taa'utti bakka fedhe yoo deemes faayidaa qabaan baana waa sadi deemuun tolanii sadi taa'uun tolanii janii sadeen deemuun toltu keessaa takka bishaaniin baana bakkuma deemuun toltu faayidaa qabaan baana yoo hidhanii itti fayyadaman bakka dhageessanii nama isa hidhatee itti fayyadamu sanni fayyadaan baana nulleen akka isaatti bakka deemnu hundattuu faayidaa qabaachuu qabna nama bakka deemu waa diiguu osoo hin taane nama bakka deemu waa balleessu osoo hin taane nama bakka deemu waa tolchu taane harkamnu dhaamsa kiyya obboleessa kiyya furqaanittiin isin dabarsa salaamtaa isiniin jenne nama majlisa kanan wajjin gadhaabuu keessatti hawaasa laangee kanarraa himmaan wajji haquu keessatti shoora guddaa taphate jarri kun hundummaan isaaniitu sheesaadhaam obboleessa keenya obboleessa rabbiiti obboleessa amantiiti obboleessa sabummaallee walii qabnu obboleessa amantiillee walii qabnu niin baana ijoollee arsiiti gar tokkoon soddaa kiyya alaa kulli haal san hunda caalaa wanti waliin nu hidhu kalimaa laa ilaaha illallaahu muhammadun rasuulullaati majlisa kanan wajji gadhaabuu keessatti dalagaa tanan wajji uwwisee fuulduratti oofuu keessatti gaafa hawaasni keenya wal wallaalee if wallaalee gadoodee boo'ee marratee namni sadarkaa maraachuu gubbaa geetti namni hawaasan wajjin tasgabbeessuu ture jalqaba irraa dhufee isaanii shoora guddaa taphatan bakka kanatti magaalaan ga'e tasgabbeessanii immaan irraa haquu keessatti yeroo namni taaziyaatti dhufee sabbaraa isaaniin jiru hin jirre keessatti hawaasa kana ni rifatan mudhii iccitetti nafne musiibaatti bu'e jee namni beekee fi yoo shukurallee fidu baate iffidee as nu wajjin taa'ee halkanii guyyaa qaaxiraan wajji oolee bulee bakka humnaan godhuu dandeenyu godhee hattaa ilaa baadiyyaa ergamee deemee hawaasa keenya tasgabbeessuu keessatti qoonni inni taphate qooda leencaati xiqqaadhaa miti shee ramadaanis akkasumatti shee ramadaan nama waa ijaaruu danda'u nama mana ijaaruu nama simirtoos lessinii godhuu beeku nama lafaas tolchuu danda'u horni isaas waa hunda nama hojjetu gara tokkoon sheeka gara tokkoon anaatiidha jechuu barbaadeeti injinara jechuu barbaadeeti boo waan danda'u halkan qaaxiraa bulee mana sarrigaa ture hin baana gaafa nuti qarshii takka tana manu bira dalaguuf kan hin qabne waan qabanii nama waa kafaluu hin dandeenye jee hujii nu gargaaraa ture mana saaloonaa guddaa tokko hanga ammaatti isaatu jalqaba aliif jee dhaaba rigee irraa baay'een baana ka keessa teenya dalagaa ture rabbi jazaa isaanii haa kafalu furqaan ammoo darasaa shee usmaan bira barachaa jiru barataa shee usmaani akka magaalaa tana musiibaan buuteen as jira ummata kana boo'insa keessa gadda keessa dhiiseen deemu jee asin nu bira hafee if gaqqabee akka ijoolleen nu ergame isaa bakka irraa dhufe sanitti namni ergamuuf isaa bakka sanii khidmaa baree kaddamamu san hunda ofirraa lafa kaa'ee akka ijoolleetti daleeyduu bakka tana daleeyduu gaffiigee waan isaan barbaadan bishaan bitee ol baasaa fi nyaata fuudhee ol baasaa fi asii fi jidduu deemaadha dalagaa tana hanga amma geessutti ayyoon obboleeyyan kiyyamu taasisuu taate malee namni hujii nurraa qabee dhibbaa deemuu ni jiru isaaf obboleessa keenya Abdullahi Zaliyyi barsiisaa rabbi jazaa isaanii haa kafalu isaanii asumaan du'aa illee naa godhaaf jechuun barbaada isaan salaamtaa isiniin jaanii gara isaaniittiin dabarsa namni galata namaan beekne kan rabbiitis hin beeku saniifiin hangana kaase sheeysaadam qarshii takka waan ittiin mana kana sossoofnu dhabnee yaa rabbi atummaan guuzen oli gabbuu yenne gabrootan keetillee nu sossoosi dalagaan tun teenyaa miti rabbiiti dhuunfaa teenyaaf dalagachuutti hin jirru diinkeetiif dalagu jirra yaa rabbi yoo dhugumaan sii dalagu jiraanne guuzen oli shimallisiif biyyillee hirmaachisenne rabbitti gaafa kadhannee qabnaaf isaadam rabbiin ammoo isaanillee hirmaachisu baate kaabinee isaanii nu hirmaachisaa ture dalagaa duraa san keessatti shoorri kaabineen teenya taphatte guddaadha hirmaannaa guddoo isaanii godhaa ture hin baana biyyarraa bakka irraa iddoo adda addaarraa 5,000 10,000 10,000 ijoolleen hojjettoota isaanii tun tanuu kannaa turte maallaquma isaan mindaa kannaniif nu kannaa turte kannanii beek jirre akkasii gara obboleessa kiyya furqaan Abdullaa dabarseetiin jira isaa wajjin turtii gaarii. Akkuma haasawame obboleewwan kiyyaa salaamtaa tanuma sheekan keenyaa irratti guuttannee salaamtaan gaatamu.
Arabi kitti argamnu haroo harayaa bata kuma ustaanni keenya afaan dubbatanii magaalaa Laangee ganda Sheemaamat Toofiqitti argamna. Harti isin laaltanii gartan kun bishaan guddaan kun ni'imaa rabbiiti. Warrummaan caafii kana teessanii xarafa kana teessanii takkaa bishaan kana hin arkinilleen guyyaa irraan tanaa guyyaa jumaadhaa bishaan kun ni'imaa rabbiin isinii kan